السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكا إماموتات يا دول جيرات رميرا قرينيس شورا رتي هرماتي أديمي تجرا قريني مهنجيا فيكوني يا دمي ديال أفكن نمرتي شاول إدريس وايساني شاميني بروفا غافتشو دندانم أستاذ أحمد الدين جبل، أستاذ كامل شمسو، أستاذ حيدر خدر، أستاذ رايا أبا مچا، أستاذ نور الزمان. نمني كنما علموتا غغردا برت اللي أستاذوتي أيما بيا خيس جراني بيا ألا برت اللي نما بيخمات رنجي. أكا متاكيات أنس محمد أمين تمام مسجد فتحي كان سلاچس وإشي أول رد شيخ أول إدريس يچون نما غرغارمو قبو وكوني ساني الرجرون كن أكبو الفاتحة دا بريشينيسيا afur godhaman jechuun waan jabaadha. Si'a afur godhamanii amma shanaffaadhaaf deemaa jira. Inni shanaffaa amma godhamu kun immoo gara morma keessaa baay'ee hikimnaa irratti dhimma godhuu barbaachisu. Namni kana dhaga'u hundi bakka jirutti gargaaruunsaa nama rakkate gargaaruun nama dhukkubsate irratti yaala irratti gargaaruun cinqii musliimarraa kaasuun ajrii guddaa qaba. Hadiisuma rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fuulduraa kaa'atu namni kana dhageessan hundi من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نمني مؤمن الرا انكي تقرا كاسي افورغا بافتشي ارغل في وكنف انكي ويا اخره رب الرحكاسا افور فرچي سني رسول صلى الله عليه وسلم كان في تلمم بربايسادا نما كانت نم تقومتي دراسة دوران دراسة علميتي غورني جيسو achi booda immoo ulamaa deebi'anii qabsiisu muhaadaraa adda addaa irratti diinii biyya kana gadi dhaabuudhaaf sochii adda addaa socho'u bakka itti waamanni hin qabanu namni hundi hin beeka. Utuu namni fayyaadhaan jiru immoo yaalachuun immoo barbaachisaadha. Utuu namni fayyaadhaan jiru yaalachuun barbaachisaadha. Hirmaannaa haa goonu bakka jirtanutti hin jedha. Tokko wanna sirratti isinii daballu waa'ee Shaawwal Idriis irratti ulamaan hedduun sammuu keessaa qabu. Majlisni Oromiyaa أستاذ شغالي مختار واي كان رتي أمني كينيا همدن دين ولا جيسي سوق أبا خجلن نما كان ولا نوك أمنا ديني كينيا بواق أبا جتشورتي ورقا قد إساني جران جور كنافو حواس كينيا همدن دي سنت بفدن دينين أئمام بيقيس جروس ولا جيسي سي اتيادي كأرد بكا كانت ترجمس كاللي أرجمون أبس كمشغولة تأسي wanni kun kooti jedhee itti amanee haasawa yeroo dheeraa Jumaa irratti illee kennee du'aayis saatii dheeraa kennee dhimma kanaaf immoo akkamitti wal'aannaa ummata gad hubachiisee ka'ee saganticha seenee waan silaa godhamuu malu haqiiqaan itti kaanaa wanni hin godhamne hin jiru. Kanaafuu itti nu yaada nama kana ni wal'aannannaa itti yaannee yoo jennee karuma waan sababaa ta'e hojjechuu keenya nurratti dirqama. Rabbi sin haa barakachiisu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Shaawwal Idriisi beeskisuudhaaf gahaadha. Ganiyyiidha jechuudha beeskisuudhaaf namni baadiyyaa magaalaa hunda beeka. Kunoo magaalaa immoo waggaa dheeraa keessa ta'anii tajaajilaniiru. Karaa isaanii uummata tajaajilaa turan magaalaa baadiyyaa isheen keenya lamaanuu haasa'aniiru. Garuu namni kun karaa danda'ameen inni danda'u ofii danda'ee gargaaree inni hin dandeenye hiriyaatti waammatee bakka taa'anii waliin haasa'anutti waa hedduudha namni guyyaatti namti harka qalleeyyii jedhamu 400-500 baasaa oola. Hamma danda'ameen waan ijaaramee guruupiin qindeeffamee jiru sana irratti lakkoofsi jiru sun gadhiifama. Miidiyaa irratti sagalee jiru dhaggeeffattanii du'aa jiru aamiin jettanii ofiillee kadhattanii fi akkasitti irratti hirmaachuun biyya keessaa biyya alaa dargaggoo dargaggeettiin gurraachi adiin beekaa wallaalaan hundi waan kana bira dhaabbatee gargaaruudhaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam sadaqaan qabeenya ilma namaa hin irriftu jedhanii akkuma amma sheeyni keenya jedhan kun namni afuura nama fudhachiise. Rabbiin kan duniyaa akhiraa bakka isaa bu'ee afuura isa fudhachiisa jedhanii kanaaf inshaallah gama jiruun du'aayiidhaanis gargaara qabeenyaanis gargaara yaadaanis gargaara horii guddaa gaafachiise waan jijjiirama baay'ee horii keenya yeroo doolaara sanatti jijjiirame immoo xiqqoo ta'a. Kanaaf du'aayiinis nu gargaara qabeenyaanis nu gargaara yaadaanis nu gargaara rabbiin of fayyisu hin jedha.